hordoftoota fayyisii mangistuu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hangaduma viidiyoo kiyyaateetti akkana wajjin turtan jaalalaa fi kabajaanan isin gaafadha. Egaa har'a viidiyoo nan qabadhee isiniif dhiyaadhe akkuma jalqaba irratti argitanitti jechuudha. Wanti yaa salaama namni hin beekne jiru. Namoota hedduu keessantu beeka. Waggaa tokko as miidiyaa kanarratti namoota hedduutu beeka jechuudha. Egaa har'a bifa adda ta'een nuuf dhiyaattee jirta. Bakka gammadde koongreeshin jechuun hin barbaadan illee nama tokkootitti. Egaa viidiyoo kana ishee laayikii gochuu hin dagatinaadha. Warroonni ishee laayikiidhaan koomentiidhaanis na cinaa dhaabbattan guddaa galatuma isiniin jechuu hin daganne. Ammas immoo YouTube irra deebi'ee kanan isin kadhadhu laayik sabskraayibii akkasumas sheerii gochuu hin dagatinaa jajjabeessan isiniin jedha. Egaa wanti yaan jechuudha bifa addaatiin kanarra isheen nuuf dhiyaatte bifa hin eeggamneen dhugaa baay'ee nama gammachiisa, baay'ee namatti tola. Kanaafuu mee jedhuudhaan itti bashannana muuziqaa tokko. Egaa sirba erga dhaggeeffattanii boodatti walitti deebine. Egaa ana jechuudha haala kanaan uffattee ba'uun ishee, haala kanaan uummata fuulduratti bareeddee ba'uun ishee baay'ee na gammachiisa yeroo hundumaa jechuudha. Wanti isheen gootu baay'ee na gammachiisa. Baay'ee nama kaleessa rakkatee kufeedha, daa'ima nama ganaa waan baay'ee barachuudha deemudha, nama namootarraa wantoota baay'ee barachuudha deemudha. Kanaafuu akkasumas namoota boru namoota kara fuulduraatti fakkeenya hin taati jedheetanaan yaada. Namoonni tokko illee fakkeenya namootaan taatu jedhanii garuu ani yaada isaanii fudhadhu. Sababni isaatis namni kaleessa miidhamee jechuudha. Namni kaleessa miidhamee kaleessa wantoota adda addaatiin karaa adda addaatiin miidhamee har'a akkasitti ka'ee jechuudha. Waggaa tokko keessatti jijjiirama baay'ee ariifataa ta'een waggaa tokko keessatti miidhamni guddaan irra gahee ijoollummaa daa'imummaadhaan daa'ima baachaa waggaa tokko keessatti jijjiiramni akkanaa ishee dhugaa ana baay'ee na gammachiisa. Baay'ee jechuun baay'ee jijjiirama perfektali jijjiirama baay'ee ariifataa ta'een jechuudha. Mucayyoon kun kan jijjiiramte egaa kun baay'ee namatti tola. Kun immoo kan ta'e gargaarsa uummata Itoophiyaa wajjin warroonni mucayyoo kana gargaartanii jabaaddottanii karaa miidiyaatillee ishii baastanii akkam sooshaal miidiyaa kanallee fayyadamtu akkuma keenya sooshaal miidiyaa kana fayyadamtee akkuma keenya muuziqaa hojjettee akkuma keenya sirbitee akkuma keenya wanta isheetti dhagahame miira ishee ibsattu warroonni taasiftan dhugaa guddaa galata guddaa qabdanan isiniin jira. Kun hunduu uummanni Itoophiyaa waan ishii cinaa dhaabbatee fi osoo uummanni cinaa dhaabbachuu baatee mucayyoon namni gara sooshaal miidiyaa kanaa fiduu baatee karaa ittiin as baatee uummata biratti illee fudhatama argattee akkasumas gargaaramtullee hin qabdu jechuudha. Rakkoo ishii wajjin hafti jechuudha. Kanaaf duraan dursee ani kanan galateeffadhu warroonni mucayyoo kana gara miidiyaatti sooshaal miidiyaa kanatti fiddanii uummataa wal argisiistan sooshaal miidiyaa kanaa wal barsiiftan dhugaa galatooma isiniin jedha. Egaa tokko kan gaafii natti ta'e gammachuun kun akkuma jirutti ta'e akka seera Itoophiyaatti jechuudha. Akka seera Itoophiyaa keessa jirutti namni tokko waggaa 18 olitti itti gaafatamummaa ofii fudhatee of danda'ee kan jiraatu jedha. Garuu jechuudha mucayyoon kun barreen gaddaa waggaa 18tti kan maatii biraa baatee sababa kana rakkoo kana hundaaf saaxilamte jechuudha. Biyyaansi barana jechuudha. Maybe waggaa 14 waggaa 15 taati jechuudha. Egaa jechuun waggaa kana keessatti jechuudha waggaa 14 yookiin 15 kana keessatti fuudhaa fi heerumni poolisiin Itoophiyaa asirratti jechuudha
seeratu jira. Seera sanillee bal'inaan gadi bu'ee beekuu baadhullee wanti seerri akkasii bakki itti jedhamu jira. Bakka itti gaafatamtullee ni jira jechuudha. Namni tokko waggaa 18 ol maatii jalaa bahee of danda'ee bulchuu kan danda'u seerri jedhu waan jiru waan hin beekuuf sirrittillee bal'inaan gadi bu'ee hin beeku. Asirratti kan hin muddamtees jedha waantiyyaatiyya garuu jechuudha. Mucaan ishiin guyyaa kaleessaa suuraa wajjin poostii gootee gara tiiktookii ta'e fuula feesbuukii ta'e namoonni hedduun ajandaa godhannee fuula feesbuukii irrattis argaa jirru kun abbaa mucayyoo taanan jechuudha. Dhugaa baay'ee na gammachiisa. Hangas mararree seerree mucayyoon waggaa 13tti dhalatte waan ta'eef waggaa 14 yookaan waggaa 13tti gaa'ela godhachuu seerri ishii jira natti fakkaatu. Maaliif dura badee waan ta'eef hangas mara baay'ee rakkoon qabu natti fakkaata. Akka yaada kiyyaatitti kaakuni egaa mucaan sun jechuudha abbaa mucayyoo yoo ta'e dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Mucayyoon ishiitillee abbaa ishee argachuudhaaf isheenillee abbaa manaa ishee wajjin mucayyoo ishee guddifachuun baay'ee kan namatti toludha. Tokkoffaa sababni isheen maatii ishee bira baatee kan godaanaatti baateef waan haatii fi abbaan ishee gargar jiraniif osoo haatii fi abbaan ishee bakka tokko jiraatanii mucayyoon kun sababa kana hundaa kan rakkoo kana hundaa saaxilamtu jechuudha. Kanaafuu meebii mucaan kunillee abbaa mucayyoo ta'uu danda'a. Abbaa mucayyoo taanaan dhugaa gammachuu hangana hin jedhamne kana kan natti mul'atu jechuudha. Kanaaf meeqamu sirba kana sargii aslaa. يا مشرع سميرك أبرع